Kun raadiyoo Mariiti. Raadiyoo Marii torbaanitti guyyaa tokko sanbata xinnaa yookiin sabtii sa'a tokkoof sagantaa afaan Oromoo dabarsu amma jalqaba. Kun raadiyoo Mariiti. Raadiyoo Marii sagantaa isaa kana keessatti odeeffata adda addaa akkasumallee dhimmoota siyaasaa, hawaasummaa fi aadaa Oromoo irratti gad fageenyaan kan hojjetu miidiyaa walabaati. Kun raadiyoo Mariiti. sagantaa keenya irraa kana keessatti odeessa xiinxala sirboota warraaqsaaf bohaarsaa akkasumas gaaffiif deebii Dr. Diimaa Nagoo waliin taasifne kutaa sadaffaa fudhannee dhiyaanneerra. Itti dabalees waa'ee walga'ii Osloof Minneapoolisitti dhiyeenya ta'anii fi ta'uuf jiran akkasumas ijaaramuu hangaraafamuu fi adda daba'iinsa qaama jijjiiramaatti haalleen jiran irratti miseensa gumii sabaa fi dubbii himaa abaa'oo duraanii obbo Leencoo Baatii waliin gaaffiif deebii taasifne kutaa isa xumuraa isaa fudhannee dhiyaanneerra itti dhiyaadha. Galaanni gibee guutus laftubbi diruu nama ceesisa. Garaan jaalatee rafu laftus jilbibi nama deemsisa. Galaanni gibee guutus laftubbi diruu nama ceesisa. Garaan jaalatee rafu laftus jilbibi nama deemsisa. Anso sodaatee barana qalbii kuuti gibee gaman jaaladhee sanyii mooti. Anso sodaatee barana qalbii kuuti gibee gaman jaaladhee sanyii mooti. Maasookuun har'aa geessi jimmaa maasookuun qallatee furdataa maasookuun qallatee furdataa maasookuun namni michuu qabu. Maasookuun hammatee dhungata maasookuun hammatee dhungata maasookuun namni michuun qabne maasookuun qophaa dudubbata maasookuun qophaa dudubbata jimma jirtatti qophaan si qaba biyyaan fagaanne yaada keessanii qophaa gunguma malee maraanne jimma jirtatti qophaan si qaba biyyaan fagaanne. Yaada keessanii qophaa gunguma malee maraanne kan koolaphee sumaaf nuugituma natti taate kakka suusii buna wayya suusii buna addafanii danfisu maasoofi hafanii raffisu kan koolaphee sumaaf nuugituma natti taate kakka suusii buna wayya suusii buna dafanii danfisu maasoo dabna. Dhaggeeffattoota keenya kanatti aansinee gaafii fi deebii obbo Leencoo Baatii wajjin goone qabannee dhiyaanneera. Tun gaafii kanarraan deemini gaaffiin isin gaafadhu tokko egaa qaamni jijjiiramaa uumame qaama jijjiiramaa bakka bu'uudhaanis egaa dhaabolee Oromoo abaa'oo shanii gumiin geggeeffamu alatti kan jiran walitti fiddanii tokkoomuuf yaaliin godhamee ture. Sunis laaffate hanga tokko deemame garuu dhaabbate. Haa ta'uuti qaama jijjiiramaatti yoon deebi'e kan isin bakka buutanii irratti hojjetaa turtan kuni gariin har'a kunoo kan Jeneraal Kamaal Galchoo waliin deemanii gara mootummaa Itoophiyaatti yookiin Itoophiyaa warra Habashaa wajjin hojjechuutti ka'an. Gariin immoo aanata abaawoodha jedhanii of qabatanii jiru. Inni kaan immoo as deebitanii kunoo marii geggeeffamaa jiru keessatti hirmaataa turtan. Gaaffiin qabu qaamni jijjiiramaa sun abaa'oon qaama jijjiiramaa akkamittiin bakka meeqatti akkas tamsa'uu danda'e? Maal godheeti maaltu kana kaa'ate? Gaarii gaafiin kun uummata keenyaaf miseensaaf deeggartoota keenyaafis ifa ta'uu qaba.
kunis wanti bu'uura jijjiirama wal dhabsiise dhimma araaraati. Kanaan duraa'u akkuma siin jedhe tarkaaffii kana dhiibamnee seenne dhiibamuu qofa osoo hin taane keessaayis namoonni waan kanaaf jarjaran ufooqan tutturan jechuudha. Waan kana godhuuf fageessanii yaaduu dhabuurraa kan ka'een adeemsa keessatti yoo laallu akkaataan itti deemamu sun yoo dafee hin dachaafamin hin qabamin daangaan ittiin godhamin qabsoo bilisummaadhaaf bu'aa inni buusu osoo hin taane gaaga'amiinsi inni qabsoo bilisummaa fi egeree Oromoo irratti inni geessuu danda'utu guddaa ta'uu isaa mul'ataa dhufe jechuudha. Yaaddoo miseensota, yaaddoo maanguddoo, yaaddoo uummata keenyaa ta'aa dhufe jechuudha. Wanti dur safuu ture, wanti dur qaanyii ture, amma qaanyii ta'uu dhabee namni gartee gadi bahee akka maletti wal godhaa ture jechuudha. Kanaaf araarri adda bilisummaa Oromoo keessatti ta'uun murteessaa ta'uu isaa hubannee jechuudha. Kanarratti onnee guutuudhaan hojjetaa turre. Gama lachuu gama shaneetis ta'e gama jijjiiramaa namoonni araara kana hin barbaanne turani. Namoonni araara kana hin barbaanne araara kana gufachiisanii erga araarri kun gufate ammoo already muuxannoo mul'ataa jiru. Yaaddoo uummata keenyaa uummanni keenya maanguddoon, dubartiin, dargaggoon, artistoonni bakka bu'oonni waldaa amantiilee Oromoo adda addaa hundi nutti dhaaman akkuma fedheenu araarri kun hojiirra ooluu qaba. Dhiigni jigaa jira, dhiigni kun dhaabachuu qaba. Imimmaan jigaa jira, imimmaan kun dhaabachuu qaba. Jedhanii nutti dhaaman kan hojiirra oolchuu irratti namoonni uf malee fedhii uummata Oromoo dursuu hin barbaanne dantaa garee malee dantaan garee dantaa uummata Oromoo hin caalu. Dantaan dhuunfaa dantaa uummata Oromoo hin caalu waan kana gufachiisan jechuudha. Gamasiinis wanti kun dantaa keenya eegu lakkoofsa barcummaa keenyaa hin eegu bakka irra qabanne kana yoo tokkummaan kun ta'e qabaachuu dhabuun keenya ni mala kan jedhuun dura dhaabbatanii gamanaanis yoo wanti kun ta'e hayyuu duree ta'uu dhabuun keenya ni mala, hojii geggeessituu ta'uu dhabuun keenya ni mala, gumii sabaa ta'uu dhabuun keenya ni mala kan jedhuudhaan ofirraa ka'anii uummata Oromoo otoo hin taane ofirraa ka'uudhaan waan kana hanqisanii kanarratti gariin keenya haalli kuni nuun taane yeroo haalli kun nuun taanetti waan kana keessa irraa dhaabbanne jechuudha. Waan kana irraa dhaabbanne filmaanni yeroo san qabaachaa ture jaarmaya biraa taanee ufeddoommeessinee uummata Oromoo irratti yaaddoo dabalu yookaan ammoo waan biraa tilmaamuu ture. Yeroo sanatti wanni tilmaamne nuti jaarmaya biraa taanee lakkoofsas qabaachaa turre. Deeggarsa gaas qabaachaa turre garuu nuti amma jaarmaya biraa ijaarree uummata Oromoo irratti yaaddoo hin taanu. Uummanni keenya already yaaddahee caccabee laamshahee gaddee jira. Gadda irratti gaddatti hin daballu. Kanaaf jara kana keessa withdraw goone humna keenya deeggarsa keenyaa fi qooda fudhannaa keenya jara keessaa fuunee Oromoota akka keenya laalcha wal fakkaataa qaban akka dhaabni kun fuuldura deemu araarri uummata Oromoo keessatti miseensota keessatti akka bu'u barbaadan wajjin waagoona jechuudhaan keessaa baane warri hafee itti fufee imaammata biraatu baafatee akka biraatiin ni hojjanna jedhe humni xiqqaan tokkos gadi bahee an dhaaba jedhe amma argitee nama dinqu har'a namuu anjaarmaa jechuu danda'a. Namni tokko kompiitara isaa wajjin wal mari'ateellee ufa isaayyuu duree godhee kompiitara isaa ittaanaayyuu duree godhee labsachuu danda'a. Haaluma kana deemaa jira. Kanaaf haala santu ta'ee nu haala sanitti badii irratti badii dabaluu hin barbaanne kanarraa of qusannee jechuudha. Obboleessa wanta kana akka xinnoo ishee danaa deebitan hin barbaada. Kun akkan isin jettan kun sababa itti qaama jijjiiramaa irraa adda baatan natti maayirtu natti fakkaata. Kanumaa qaama jijjiiramaa Jeneraal Kamaal Galchuun hoogganamurraa kan dhiistanii baatanii sababa kaayyooti moo maalirratti? Araarri kun hanqachuurraa jedhe araarri yoo san rakkoon kaa'ootu hin turre. Araarri kun hanqachuurraa. Rakkoon bulchiinsaas ture. Rakkoon amalaas ture. Gartee kun akkanatti argitee jaarmaan tokko bifa saniin deemuu hin danda'u. Akeekni isaas argitee dantaa uummata Oromoo fedhii uummata Oromoo kan eegne yoo ta'e
Okay, araarri sun hanqachuun araarri sun gaafii miseensotaati, gaafii uummata Oromooti. Kanaafuu qaamni araara san hanqise hundi argitee qaama fedhiif dantaa uummata Oromootiif dursan kennine jechuudha. Kanaaf qaama dantaa uummata Oromootiif dursan kennine wajjin deemuun rakkisaa ture. Kanaaf humna keenyaa fi hirmaannaa keenya keessaa baafne jechuudha. Tole egaa amma qaama jijjiiramaa ka araara sanaa fi hin abboomamne fedhii uummata Oromoo jala kan hin deemne sana keessaa obbaasneetu. Haa ta'u garuu yeroo qaama jijjiiramaa yeroo bu'uureffame kaayyoon isaa kaayyoo ABO'n isin duratti dubbi himaa taatanii turtan sanarraa adda moo attam? Tokkuma ture waan kaayoo jedhame tokkotti buune hin jiru. Kaayoon dhaabaadhaa akka seeraa fi adda bilisummaa Oromootitti kora sabaa irratti dhiyaatee falammiin godhamee achirra sagaleen itti kennamee kaayoo duriitiin yoo katti fufamu ta'e yookaan ammoo kaayoo haarawaan yoo katti fufamu taate achirratti murtaa'aa jechuudha akka seeraa fi adda bilisummaa Oromoo. Kun yoo akkasiin ta'u ta'e ammoo jaarmaa biraa ijaarattee dirqamni adda bilisummaa Oromoo sirra hin jirre ka seeraa fi adda bilisummaa Oromoo sin gaafachiifne akka jaarmaa biraatitti ijaarattee akkasitti goota malee yoo miseensaaf heera adda bilisummaa Oromoo tiksoo ka jettu taate akka inni itti ta'utu jira. Suni karaan isaa beekamaadha. Miseensaaf deeggaraan keenya hundi ni beeka. Sun waan nuti jara irraa baane erga baaneen booda godhan jechuudha. Malee gaaf duraa waldhabbiin guddaan wama araaraa kana jechuudha. Obboleen waa tokko jira amma ABO'n shanee gumii kan obbo Daawud Ibsaan hoogganamu jira. Isin qaama jijjiiramaatti as jeetanii qaama jijjiiramaa dhaabolee hedduu walitti fidanii tokkoomuuf yaalii gootan. Tokkoomuun sunis hafee qaamni jijjiiramaa sun illee bakka meeqatti cabe. Kun yeroo nama taa'ee ilaaluuf miseensa yookiin uummata Oromoo akka nama leexaa hunda kana gadi fageenyatti keessa isaa hin beekne yoo taa'ee ilaalu shaneen gumii garuu waan qaban itti cichanii dhaaba sanas miseensi hangi bahee garuu dhaaba sana diinarraas maalirraas ittisanii naamusa isaa eeganii qabanii jiru. Qaama jijjiiramaatti warri godhan immoo ofiyyuu bakka meeqatti caban. Kun dhugaattuu shanee gumii ABO'n shanee gumii dhugaa qaba hin jechisiisu. Gaafii gaarii kaaftee hedduu galatoomi gaafii kana kaasuuf. Wanti kun yeroo baay'ee dhimma itti bahame. Cicha jechuun maali? Cicha jechuun maali? Faca'insi yoo cicha ka ta'u taate. Haphinni gurmuu qabsaa'ota cicha ka ta'u taate. Namoota qabsoo kanatti keessatti qabsoo goona jedhanii dhufan hojjechiisuu dhabuun yoo cicha ta'e. Kun bifa yookaan aynaa gaarii faarfamu osoo hin taane cicha hamaa jechuu cicha gartee karaa malee ta'e cicha bu'aa hin qabne jechuudha. Kanaaf maaltu jiraataa as keessa qabsoon fuuldura deemaa jirti. Tokkummaan uummata keenyaa tikfamaa jira. Amma diinarratti bobba'amaa jira moo walirratti bobba'amaa jira. Kana hunda yoo madaala kana hundaan fuutee yoo laaltu cichi amma faarfamu kun cichi gartee akka asseetiitti yookaan ammoo akka jabeennaatitti himamu kun cicha badiin itti hafufu jechuuti akka kiyyatti. Cicha badiin itti hafufu diigamsi itti hafufu gara cabeen hayaa'u jechuuti malee cichanii wanni jarri tursiifatan maali? Okay? Kalee yoo 100 turre hadda 500 boru 250 bara dhufu 50 ta'a akkasumatti gaddeemaa jira jechuudha. Kanaaf ammoo akka namaatitti namoota qabsoo Oromoo keessatti qooda fudhatan hunda ani hiyyakku. Jabeonni jaarmiyaa tokko akka murnaa yookaan ammoo namoonni akka group akka leadership walitti dhufantu muuxannoof dandeettii adda addaa walitti fidee achi keessatti tokko dhoowwa jechuudha. Qaawwa tokko cufa. Laafinna tokko jabaan tokko bakka buusa jechuudha. Jagnas nu barbaachisa. Hayyus nu barbaachisa. Sodaatas nu barbaachisa. Kamala da'us nu barbaachisa jechuudha. Kana hundatu nu barbaachisa jechuudha. Argitee ati yoo cicha janna qofa yoo taate kaawwanii bakka hin qabdu jechuudha. Hayyuu yoo taate kaawwanii bakka hin qabdu jechuudha. Sodaataa yoo taate kaawwanii bakka hin qabdu jechuudha. Sodaataa jechuun laalanii suuta jedhanii bikkanii irra gangalatanii waa mureessuudha.
Gartee kanaaf cichi amma faarfamu kuni cicha rakkoo furuu diduu cicha gartee wanti kuni yeroodhaan akka dachaafamu silaa godhamu malee diduutu malee ABO jiraachisuuti miti. ABO'n akka jiraatu fedhii keenya hundaati jechuudha. Arda ABO jiraachisanii diina nurraa rukutanii lafa keenya babal'inaan bilisoomsanii cichi kun cicha gaarii. Garuu cichi amma jedhamu kun cicha guyyuu gadi nuti maaxaramaa cicha guyyuu gadi nuti xiqqaataa deemnu kun akka cichaatitti ilaalamuu qabu. Kanarraani warraaqtummaa filatanii dogoggora adda addaa godhuu filadha. Sidi obboleen Conaa galee dubbisin jettan akka namni hubatutti kanan barbaade iddoo isin ilaaluu qabdan jedhee kanan ilaale. Dhaaba filmaata biroo Oromoof kennina jettaniiti qaama jijjiiramaa kan bu'uureessitan. Egaa qaamni jijjiiramaa kun keessaa irratti qophii dhabinaanis haa ta'uu yaada waliigalaa yaada luuccaa qabaachuu dhabuu miseensaanis haa ta'uu yookiin immoo rakkoo mudateen gara fuulduraatti deemuu dhabee xinnoo ishee laaffate. Inni sun immoo hamma yoonaatti egaa cichee gaafan jedhu wanta qabate sana qabatee hanga yoonaa sarvaayiivii godhee yoona gahuunsaayyuu akka Oromoo waa biraan qabu gaa. Dhaabolee Oromoof gaachana ta'anii kan qabsaa'ani. Yoo inni dadhabe immoo kana caalaa nutti nammaatu roorroon diinaa hin hammaatu jechuudha. Kanaaf gara biraadhaan laafuun alterneetiivii ta'ee qaamni as ba'e kun laafuunsaa kun warra duraanuu silaa achi jiru sana dhugoomsa dhaabbii isaanii jechuu kooti akka yaadaatti gaaffiin jiru jechuu kooti. Sanaaf akka kanas ilaaltanii kanan kaase. Lakki gaaffii gaariidha. Gaaffii gaariidha beeknuuti. Jabeenya isaanii namni ana caalaa fedhu hin jiru. Ammas jarri saahiba kiyya amma qunnamtii jararraan kunne rakkinatu gartee akka ilaalcha. Ani hunda isaanii faarfamoodha. Jaalagalaa isaarraa jalqabee amma Jaal Daawud hogganoota yeroo adda addaa jiran hundi faarfamoodha. Akka nama tokkootitti murannoo fi dandeettii qabu uummata keenyaaf jaalalas qabu itti miidhamaniiran. Garuu jaarmiyaa tajaajiluu rakkoo isaa furuu jaarmiyaa cimsuu argitee kana godhachuu dadhabne argitee wal dhabbiin gara wal faca'insaatitti yeroo hunda ce'a jechuudha. Kana argitee mootummaan kamuu jaarmiyaan kamuu yeroo wal lolutti waan kana furutu sarra jira jechuudha. Garuu nuti san dadhabne argitee wal keessummeessuu dadhabne. Amma cicha garee amma shanee gumii amma kana keessa seenuu hin barbaadu. Tole warra waliin feene qofa faatu waliin jira jechuudha. Tole maal tiksu namni gariin kaawoo tiksu jaarmaa kana tiksu jedha. Natti hin fakkaatu wajji ture natti hin fakkaatu kan taanaa waan gaariidha. Waan gaariidha garuu ani kabajaan jaraa qabu qabsoo kanatti akka nama tokkotti uf kenniinsiinaanii cicha sanini fudhadha. Garuu jaarmiyaa cichanii tursiisan qabsoo kana cichanii tursiisan ka jedhu falamsiisaadha. Ani ilaalcha koo qaba jarris ilaalcha ofii qabu garuu falamsiisaadha. Maaliif yoo madaallu cichisuun bu'aarra kasaaraa inni fidetu caala. Tole buleencu as geenye egaa isaa warri shanii gumii qabsoos haa ta'u kaayyoos haa ta'u waan qaban cichanii itti hafanii miseensas harcaasaa jiru jettan. ABO'n qaama jijjiiramaa bu'uureffame as dhufee tokkummaa uumuuf yaalii godhee innuu hafee kan Jeneraal Kamaal Galchoo hoogganamu immoo warra mirga Oromoo ijaanis gurraanis dhaga'uu hin feene jala hiriire. Ammaan tanatti gaa dhaabbanni as jira as geenye maal gochuun nurra jira jedhe eessa dhaquun nurra jira maal goona jettu maal akeeka maalii qabdu rakkina kana keessaa uummata kana baasuuf. Tokkoffaa marii bal'aa qabsaa'otaa barbaachisa. Haalli itti jirru namuu karaarra hin jiru. Murni kamuu karaarra hin jiru. Waluma falmuu uummata Oromoo argitee anatu bakka bu'aadhanii wal saamuu xiqqii qabatanii wal balleessuu alatti wanti godhatamaa jiru hin jiru. Haalli kun atattamaan dhaabatee dhiiroo karaan kun nun baasu karaan kun karaa qajeelaa miti jennee bakka jirrutti dhaabbannee marii bal'aa godhu. Marii bal'aa goonee gilgaala goonee gama qabsoo waggaa dheeraa goone gamaagamnee laallee haala isaa hubannee akkaataa qabsoon kun itti tajaajilamuu danda'u akkaataa uummanni keenya itti ijaaramuu danda'u
akkaataa gaafiin uummata Oromoo galii isaa rukutuu itti danda'utti deebifamee tolfamutu sarara jira jechuudha. Hogganni isaallee bifa kanaan tolfamee fedhii uummata Oromoo keessaa maddee bifa haarawaan qabeenyi ni jira, dandeettiin ni jira, gaafiin keenya gaafii haqaati. Dhatti bakka itti godhanii fuuldura deemuu barbaachisaa. Kanaaf yeroon ammaa yeroo maree yeroo walitti dhiyaatan ammaan kanatti haalli deemaa jiru wanni namatti tolu miseensonni adda bilisummaa Oromoo mooraa gareen adda addaa itti ijaare diiguudhaan mooraa san keessa bahuudhaan yookaan ammoo daangaa san tarkaanfachuudhaan wal barbaadanii badnee maal nu wayyaa akka kalee wal mil'anne argitee nuuf uummata keenyaaf faayidaa hin finne. Kanaafuu maal godhuu qabna ka jedhu namoonni yaanni isaanii walitti dhiyaatu maree adda addaa godhaa jiru. Anis maree kana keessa qooda fudhataa jira. Kuni gaarummaan isaa maali? Muuxannoo waggaa 40 erga dhaabni keenya dhalate keessa dabarre gamaagamuu, haala qabsoo keessatti godhaa turre laaluu, haala uummata keenyaa baruu, haala diina keenyaa baruu, haala uummatoota nu keessa jiran baruu, haala ollootii keenya baruu, haala addunyaa baruu. Kana hunda erga barreen boodatti galaana guddaa kana keessatti bifa kamiin bishaan kana daaknaa? Okay, walakkatti daaknamoo qarree daaknamoo akkamitti daaknaa? Akkamittu qaxxaamurree gama bahuu dandeenya ka jennu waa'ee dantaa keenya wajjin deemu nu moosisuu danda'u tokko lafa kaa'achuu qabnaa. Kun mareen deemaa jira. Mareen kuni ija guddaa yookaan ammoo bu'aa guddaa akka qabu ani shakkii tokkollee irraa hin qabu. Akkaataa jalqabeensi isaa akka gaariidha ka jedhu irraa abdii qaba jechuudha. Akkasi. Obboleettii al tokko xinnoo isheen boodas hin deebisame amma gara marii sanaan duratti marii ta'uu marii kanaan duratti garuu abaa'oo shanee gumiis dabalatee hunduma sana dabalatee akka ta'u araara sana irratti baay'ee carraaqqii guddaa godhaa turtan akka nam tokkootti. Dhuma irratti araarri sun maal ta'e maaliif milkaa'uu dhabee akka nam tokkootti barumsa maalirraa arganne akka uummataattis. Gaariidha duratti tuttuquuf yaale si cuunfaa. Araarri suni araarri fedhii uummata keenyaa ture. Uummata biyya jirus ala jirus fedhii uummataa ture. Garuu akkuma siin jedheen namoonni gariin araara kana ilaalcha gaarii hin kennineef ija uummata keenyaatiin osoo hin taane dhimma dhuunfaa yookaan ammoo fedhii garee laaluurraa kan ka'e araarri kun gama shaneenis namoonni dura dhaabbatanii akka gufatan godhani. Gama kennaanis namoonni fedhii wal fakkaataa qaban araarri kun yoo ta'e bakka gaarii qabaachuu hin dandeenyu yookiin bakka ammaa qabnu kana hin dhabna ka jedhuudhaan sabotaaj godhanii shanee gumii keessa namoonni araarri kun yoo ta'e bu'aa nuun qabu maayinoritii taanaa jarri maajoritii ta'uu namni isaan deeggarannu keessallee waan jiraniif gara fuulduraan liqinfamnaa araarri kun dhaabbachuu qaba jedhanii gamanaanis akkasuma gartee yoo wanti kun ta'e hayyuu duree ta'uu dhabuun keenya fani mala miseensa shanee ta'uu keenya dhabuun ni mala gumii sabaa ta'uu dhabuun keenya ni mala ka jedhuun dura dhaabbatanii kana gartee gufachiisuuf jecha walitti makamna jennee walii gallee osoo jiini lama hafu jila qabsaa'otaa jedhanii akkaataa shaneen dallanuu dandeessutti. Shaneefis sababa ta'ee shanee already isaan keessaa diddaa guddaa jiru akka jaraafis sababa ta'uu danda'utti akka shaneen uf duuba deebisutti isii sodaachisuudhaaf jila qabsaa'otaa hedduu hin barbaachifne tokko godhanii wanti kun akka gufatu godhanii nus wanti kun sadarkaa san gahee jennaan kanaan booda waliin deemuu hin dandeenyu. Maqaa qabsoo goonaan uummata keenya miidhuu hin dandeenyu. Kanaaf jechuudhaan kanarratti addaan baane araarri kanarratti gufate jechuudha. Ifatti namoonni shanee keessaayis jijjiirama keessaayis araara kana ija ofiirraa ka'uudhaan laalaa turan akka araarri kun gufatu godhan. Obboleettii yeroo kana dhagahamu gaa uummanni argitee biyyirraa fudhatamee jireenyi isaa gidiraan irratti gadoofameetu akka kanatti jira. Asitti namni aangoo boriif yeroo namni aangoo borii taayitaa ofiif jecha qabsoo walitti finiinsuu dadhabee humna Oromoo wal duukaa luuccesee diina irratti bobba'uu dadhabee kanarra gahu
maalirraa hubata uummate? Kuni gaddisiisaadha. Kun sirna qabaachuu dhabu, sirna ittiin wal tajaajilu, sirna fedhii hamaa akkanaa ittiin to'achuu dandeenyu dhabuurraa. Walumaa gala akkana jechuun jaarmiyaa cimaa, hoggana cimaa dhabuurraa kun hundi ta'a jechuudha. Hogganni cimaan wanti akkanaa kun, fedhiin akkanaa kun, ilaalchi farra ta'e kun akka hin dagaagne yeroodhaan dhoowwa jechuudha. Hogganni hojiin isaa tajaajiluudha, hogganuudha. Waan tole faarsuu, waan ammaate ammoo battalatti furmaatatti kennuudha jechuudha. Kun ammoo gartee uummanni keenya argitee uummata rakkoo keessa jiru dhaaba kanarratti amantii guddaa kaa'ee. Kanaaf namuu dhaaba kana maqaa dhaaba kanaa dhaaba silaa bilisummaadhaaf dhimma itti bahuu barbaannu akka seefii itti wal balleessuutitti dhimma itti bahamaa jira jechuudha. Abaawoon waan inni ijaarame alatti jechuudha. Abaawoon Oromoo harcaasuudhaaf, naannoodhaan wal dhiibuudhaaf yookaan ammoo tokko tokkorra aanuudhaan aangoo kana gartee tokko tokkorra ittisuu osoo hin taane uummata Oromoo tajaajiluudhaaf, uummata Oromoo bilisoomsuudhaaf silaa dhalate. Garuu akka amma argamutti isatti hirkachuudhaan isa qabatanii inni hedduu jabaa waan ta'eef, jaallatamaa waan ta'eef dantaa abaa'oo tiksa jechuudhaan maqaa dantaa abaa'oo tiksuudhaan actually waan abaa'oon dhaabateef sanuu waan faalleessitu dalagamaa jira. Haalli kun akka nama tokkootitti hedduu na gaddisiisa jechuudha. Hedduu na gaddisiisa, hin gaddas. Akka hooggana dhaaba kana ture keessattis badii dhalatee akkuma jaallan kaawwanu ka qooda keessaa qabu qooda keessaa qaba jechuudha. Kana ittiin gaafatamu jechuu miti. Akka walootitti wanti itti gaafatamu ni jira jechuudha. Kanaaf haalli kun hedduu gaddisiisaadha. Haala kanarraa barannee gara fuulduraa akkaataa fedhii uummataa bifa uummataatiin dantaa uummataatiin tajaajilu irratti wixineeffachuudhaaf saganteeffachuudhaaf sirna kaa'achuu qabna jechuudha. Maaliif kun jaarmiyaa bilisa baasaati. Akkaataa gartee uummanni tokko dhufee sagalee itti kennu yookaan sagalee si dhoowwatu miti. Sagaleen deeggartootaa fi miseensotorraa madda. Miseensonni adda bilisummaa Oromoo akka durii ija dunuunfatanii jaalaluma qabsootiif jaalaluma dhaaba kanaaf qaban osoo hin taane gara fuuldura wanti handhaamu tokko miseensonni adda bilisummaa Oromoo hooggana adda bilisummaa Oromoo sirreessuudhaaf to'achuu akka danda'an argitee dirree banaa jaraa dhiisuu dhabuun barbaachisaa akka ta'e irraa hubannaa jechuudha. Miseensi to'atamuu qaba. Miseensi hoogganni to'atamuu qaba. Hoogganni fedhii miseensotaa dhagaahuu qaba. Kun lamaan yoo dhuunfatee jedhee wanti miseensi keenyaaf uummanni keenya hin barbaanne akka hin hojjetamne godhuu danda'a jechuudha. Tolemee hir'ina kana furmaata hir'ina jettan mul'ate jettan kanaatii fi itti gala marii gidduu kana deemaa jiru kanamee walitti qabanaa ibsa walgahiin tokko kan egeree qabsoo Oromoo darbeef haadha jiru kan egerii irratti kan mari'atu tokko Oslootti ta'ee deebi'ee Minisootaattis ta'ee walgahii sanarraa namoota hirmaatan miseensa abaa'oo duraanii keessa isin tokko turtanii waa irratti hirmaattanidha. Mee waa'ee hir'ina amma mul'atu kanaa fi itti gala marii kana naa dhaggeeffattoota keenyaan ofisaa. Gaarii silaa araarri abaa'oo sun ta'e dhimmoonni ajandaa ta'anii irratti marataman dhimmoota hedduu turan jechuudha. Qabsoon keenya gamaagamamuu qabaa. Qaamni dadhabaaf qaamni jabeenya keenyaa hundi gilgaalamuu qabaa. Wanti jijjiirameef wanti dhaabbataa ta'e gilgaalamuu qabaa, beekamuu qabaa. Haalli kun hundi ilaallamee qabsoo aynaa yeroo wajji deemu sila lafa kaa'achuu hawwame jechuudha. Araarri sun hanqatus warri araara kana hanqisanis kophatti waan kana godhaa hin jiran. Silaa jarri waan kana godhani harkuma marattee waan biraa jireenya keessatti hojjechuu barbaadde silaa hojjetta. Wanti kun ammas waan hin godhamneef wanti kun godhamu malee qabsoon tun fuuldura deemuu waan hin dandeenyeef guyyuu gadi deemuun waan mul'ataa jiruuf qabsaa'onni haalli kun isaa yaachise keessaa'uu shanee keessaa jijjiirama keessaa maanguddoo araara kana fiixaan baasuudhaaf carraaqan keessaa nageenyi kun gufachuu qofaa miti. Silaa nageenyi kun ta'ee nageenyi kun waltajjii bal'aa bana jechuudha.
waltajjii maree bal'aa miseensotaaf bana jechuudha. Kophaatti mari'annoo osoo hin taane kan miseensonni adda bilisummaa Oromoo beektonni maanguddoon dubartiin dargaggoonni irratti affeeramanii bal'aa irratti mari'annee dhiiroo rakkoon keenya maali? Akkamitti rakkoo kanarra aanna ka jennu waltajjii araaraan booda directly katti aanu kana ture jechuudha. Kun hanqate jechuudha. Erga kun hanqate eega waltajjii kan otoo hin qabaatin rakkoo kan otoo hin gilgaalin rakkoo keenyaaf dadhabinna keenya otoo hin beekin maqama qabsootiin bullee ka'uu hadhallee qabsootti jira. Borullee qabsootti jira. Iftaanillee, badheen gaddaallee, baranallee, bara dhufullee akkanuma qabsootti jira jechuu miti dhiiroo. Qabsoon tuni maali? Maaf fuuldura deemuu dadhabde? Maaltu hanqate? Yoo akkam goone qabsoo kana fuuldura deemsisuu dandeenya? Wanti jijjiirru jira? Wanti tursiifannu jira? Wanni ajjastu goonu jira? Kana hunda silaa irratti mari'annaa jechuudha. Kun hanqachuurra marii kana godhuu qabna. Marii kana yoo hin goone dhibbee qabsoo kanaatiif furmaata argamsiisuu hin dandeenyu ka jennuun jaallan miseensonni ABO muuxannoo adda addaa qaban warra jaarraa kana uumee jalqabee warra gartee sadarkaa adda addaatitti qooda fudhatan mana hidhaa turan waraana turan dargaggoota dubartoota ogeeyyii adda addaa ka'ammatee marii kana jalqabne jechuudha. Mariin kunis duraa gartee rakkoon keenya maali? Erga rakkoo keenya beekne ammoo rakkoon kun akkamitti furama? Akkamitti gaafiin uummata Oromoo bakka gahuu danda'a? Wanti gaafii uummata Oromoo dhugoomsaa maali? Yoo maal arganne? Qabsoo haga ammaa goonetti maal arganne? Waan arganne jira. Afaan keenya dubbataa jira. Dudhiisiiti hadha afaan keenyaan namni mindaa nyaataa jira. Afaan keenya televiziyoonii keessa jira, reediyoo keessa jira, gaazexaa keessa jira, mana murtii keessa jira. Namni har'a digirii fudhataanii jira. Okay. Kun amma mirga arganne keessa jechuudha. Ka kanarra caalu wanni nu hafe akkamitti argannaa? Akkamitti waan sin bakkaan ga'uu dandeenya ka jennu marii barbaada jechuudha. Argitee sagantaa waan tokko argachuudhaaf lafa keenya erga wanti sun argameen boodallee ammoo sagantama san itti fufuu jechuun hujii danqa jechuudha. Yookaan ammoo akka waan ati barbaaddu san si argachuu hin dandeenyetti si rakkisuu danda'a jechuudha. Kanaaf marii bal'aa daangaa hin qabne tokko karakkoo uummata keenyaa waggootii 40 illee dabree erga booji'amnee kolonii mootummaa Itoophiyaa tanirraa jalqabnee aynaa uummata keenyaa waan jijjiirame naannoo keenyatti impaara san keessatti nu keessatti kana hunda gartee gamaaggamuu xiinxaluu fi barnoota irraa fudhannee kanarra kan erga hubanneen boodatti ammoo akka qabsaa tokkotti akka ammallee manatti nama galee otoo hin taane qabsoo kanaaf wareegamuuf qophii taane tokkotti waan uummata keenyaaf ta'uu fi akkaataa inni uummanni keenyatti milkaa'uu danda'u irratti gahee keenya taphachuudhaaf mari'ataa jirra jechuudha. Tole gara xumuraatti deemaa jirra. Qabiyyee wal gahichaa eega marii ta'e dhimmi Oromoo hunduma laallata. Isin immoo obboleenca duraanii dubbi himaa ABO turtanii qaama jijjiiramaa keessatti sadarkaa olaanaa turtanii dubbi himaa turtanii. Wantiin kana kaasee fi marii kana irratti dhaaboliin Oromoo hunduu akka hirmaatanii fi dhiibbaa gootaniitu hunduu akka keessatti qooda fudhatuuf. Akka nama tokko. Kana nuti miseensonni waliin turre walitti dhiyaannu araara kanarratti araarri kun akka bu'u tattaaffii adda addaa godhaa turretu walitti dhufe jechuudha. Wanti kun ganaa jalqaba bal'achuu danda'a. Marii keessaa madda yaadni ati dhiyeessitu kunis yaada gaariidha. Kanaafuu gara fuulduraatitti wanti kun karaa itti bal'achuu danda'u kana caalaa gabbachuutti danda'u namoonni marii kanarraa qooda fudhachuu barbaadanis kalaa itti hirmaachuu danda'an yoo jiraate inuma bal'ata jechuudha. Waan goodamee miti yaada kee qalbifadhee jira. Mee gaaffii waan haasasanii dubbatan keessaa waa tokko xinnoo ishee irra deebisin gaafachuu barbaada. Yeroo qaama jijjiiramaa ABO'n qaama jijjiiramaa bu'uureffamee dhaabolee hanga tokko walitti fidanii walitti baquu sadarkaa waliin hojjechuu irra geessan sanatti akeekni qabatan irratti hojjechuu yaadan tokko qabsoo biyyatti galchuuf ture. Qabsoo biyyatti galchuu yeroo jettanii kaayyoo fooyyessuu yaaddaniitu moo attamii yaadichi kanarraa waan irraa nu hin qabdu?
lakki qabsoo biyyatti galchuu yaa biyyatti galuu kanatu stigmaa yookaan ammoo maqaa hamaa qaba. Biyyatti galchuu jedhu dirree qabsoo. Biyyatti galuummaa silaa dandeenya biyyatti ni galla biyya keenya wayyaanetu harkaa qaba. Biyyatti nu galchuu hin dandeechu qabsoodhaan yoo biyyatti galle malee biyyatti galchoo siin jedhu qabsoon akka beektutti chaartara alatti hogganni isaa biyya ollaatitti biyya Awurooppaa Ameerikatti faca'ee kanaafuu haala teenyee qabsoo kana geggeessuu hin dandeenyu. Dirree qabsoo waraana keenya keessa teenyee waraana jidduutti qabsoo godhuu qabna ka jedhu lafa kaanne kanarraa fakkeenyaaf warra waraana muuxannoo adda addaa qabu mootummaa keessaa bahee nutti dhufe jeneraalota koloniyota shamballoota shaalaqoota turan fa'aa fakkeenyaaf dirree kibbaa dhaqanii akkaataa waraana wajjin achi keessatti haalli kun aanja'ee hoogganni achi keessaa akka yaadu tilmaamnee turre. Jarri sunis socho'uu hin dandeenye wanti garii humna isaaniitii oli haala kanaan otoo lafarra harkifamuu haalli sunis boora'ee haalli sun hanqate. Kanaafuu biyyatti galchootiin jedhu dirree qabsoo bakka falammiin irraa godhamutu biyya ta'uu qabaadha. Alarraa teenyee fageenyaan falammii goonu kun bu'aan qabuu kan jedhu ammas borus. Sana yeroo sana jettanii kaayyoon isuma kaayyoo ganamaa sana immoo waan fooyyessan qabdu jechuudha malee. Wanni kaayyoo siin jedhe kaayyoon adda bilisummaa Oromoo kora sabaa irratti sirnaan jijjiirama malee dalgaan itti cabsuudhaan wanti jijjiiramu hin jiru. Yoo kaayyoo adda bilisummaa Oromoo karaa saniin jijjiiruu hin feene karaan jiru jaarmaa biraa ijaarratanii maqaa biraa akka biraatitti san jijjiirachuudha. Erga adda bilisummaa Oromootiif hin jedhan ammoo adda bilisummaa Oromoo seeraa feera isaa qaba. Wanti isaas sagantaan isaas seeraa feera san eegee bifa saniin jijjiiramaan nuti ABO jennee ABO wujiilee ABO sagantaa isaa dhaalle malee waan jijjiirree hin qabnu yeroo sanitti. Tole booda ka ta'e seera ala. Okay, tole so akka hubannoo keessanii kanatti ABO'n Jeneraal Kamaal Galchoon hoogganamu ka sagantaa kaayyoo ABO jijjiire ABO'f hin jechuu hin danda'u jechuu keessanii akkasitti. Well, ABO'n eenyu ka jedhu kun gaafii guddaadha. Maaliif ABO anamma duratti ABO turtayyoo naan jettu ana ammas ABO'dha amma duuttis ABO'dha. Keessatti uf arga jechuudha keessatti guddadhee isa alatti yaaduunis na dhibaa jechuudha. Garuu ABO jechuun ABO hidhame tokko dukkanaa tokko ka guyyuu hin jijjiiramne isa agartee hadhallee borullee tokko ta'e jechuu miti. ABO'n ABO'dha. Jagnicha gaara waa hedduu Oromoo godhe garuu ABO'n kunis yeroodhaa gara yerootitti hinaaromuu hin wayyaa'u jechaa miti. Kanaaf namoonni biraa maqaa ABO dhahatani jarri ABO miti isaaniin jechuun natti ulfaata. Tolega haala kanarraa ka'ee eega kanan guunne ulaagaa kana eegan guunne ABO'f hin jechuu danda'aree haala jedhu irraa dhufe mee obboleencu waan biraan isin gaafadha. Waan biraan isin gaafadhu kun genereeshinii amma jiru yeroo tokko warri qabsoo keessa jiran hoogganni gara caalaan warra kunoo waggaa 40 dura qabsoo sana cunqursaa jibbanii oromummaa isaaniitti dhimmanii qabsoo sanatti of wareeguun itti bobba'anidha. Gaabbii waan uumame natti fakkaata. Keessaahu biyya alaa kanatti jechaadha. Keessaa achitti afaan baratanii uummata keessa jiru yaan jenne dhaloota haaraan kun hedduutti itti jabaatanii ol bahaa jiru. Garuu ala kanatti keessaa gaabbii waan uumamaa jiru natti fakkaata. Kanaaf dargaggoowwan kaa'imman qabsoo Oromootti akka fuulleffatanii fi keessaa kan ala kana jiranii maal dhaamtuuf attamiin maal ta'a attamittiin qabsaa jettuun. Gaafii gaariidha. Jaallan keenya warri ABO mureessan garii wareegaman hadhallee lubbuun jiran wareegama isaan kafalaniif tattaaffii isaan godhaniif qabsoo isaan godhanirraa kan ka'e sabboonummaa nu dhaalchisaniiran jechuu ni danda'ama jechuudha. Ofitti amanuu, uf beekuu, sabboonaa ta'uu, eenyummaa ofiitiin boonu nu dhaalchisanii jiru. Garuu hin gadda akkanoo jedhu garuu instituushinii dhaabbata yookaan ammoo jaarmiyaa jarri nu dhaalchisan hin jiru.
Kanaaf namoonni haarofni yoo dhufan wanti itti dhufan hin jiru jechuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf guyyuu sabboonummaa kaayoo inni sabboonaadha, inni laafaadha, inni Itoophiyaanistiidha, inni akkana inni jennuuf maalidha? Ammallee madaalli ittiin wal safarru san ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf jarri keenya waan guddaa eenyummaa Oromoo uumuurraan sabboonummaa uumuurraan dhaloota kana haa dhaalchisan malee instituushinii har'a jarri yoo hin jirre deemuu danda'u. Jaarmaa har'a jarri yoo hin jirre deemuu danda'u lafan kenne jechuudha. Kanaafin jedhe jalqabarra dhidhinni jaarmaatiif hoogganaa jalqabarraa kan nuti gartee nu doorsisaa jiruuf nu rakkisaa jiru isa waan ta'eef. Kanaafuu dhaloonni haarofni kun wanni inni dhaalu qubee generation jedhama. Qubee generation haa ta'u Oromummaa beekuuf Oromoo dhaabbachuu dhalatti mee abaawoon jarri itti seenanii irratti qabsaan kam. Nuti nu amma dulloomnee jira. Nu gaafa jaarmaa kana keessatti itti dhufnu waa hunda dhiifnee itti seennu wanni nuti eegneef wanni nuti argine tokko miti jechuudha. Kanaafuu hin gadda ammas kana yoo jedhu baay'ee gaddisiisa jechuudha. Argitee jaarmaan tokko instituushiniin tokko amma reediyoon atarra hooggantu kun atarra yoo asii hin jirre boru dhaabachuu hin qabu. Namoonni si walii hojjetan reediyoo kana itti fufuu torbaan dhufullee qilleensarra ooluu qaba jechuudha. Kanaaf baay'ee haala gaddisiisaa ta'een jarri keenya jagnoonni keenya ammallee kabajaa qabuuf waan guddaa godhanii uummata Oromooti waan guddaa dhaalchisanii garuu instituushin yookaan jaarmiyaa dhaalchisuu hin dandeenye jechuudha. Ka itti fufu jechuudha. Ka tokkorraa tokkotti fufu ka jiraatu ka waa hundi achi keessatti tajaajilamu ka waa hundi achi keessatti keessummeeffamu hin jiru jechuudha. Har'a kun waan hin jirreef namu eksperimentitti jira jechuudha. Actually namu experiment godhaa jira jechuudha. Kanaaf ani bifa kanaan laalaa ulfaataadha kana jechuun hadhaadha waa hedduu namatti ulfaatu garuu jedhamuma qaba. Dhugaa ofitti nu malee fuuldura tarkaanfachuu rakkisaa waan ta'eef. Dhimma jirtatti qubansi qaba biyyaan fagaanne yaada keessanii kophaa gunguma malee maraanne kan koolaphee sumaaf nuugiituma. Natti taate kakka suusii buna wayya suusii buna addafanii danfisu maasoofi afanii raffisu kan koolaphee sumaaf nuugiituma. Natti taate kakka suusii buna wayya suusii buna dafanii danfisu maasoo dabnaan akkamiin callisu. Mootummaan wayyaanee bakka bu'aa uummataa miti garee saamtuu qabeenyaaf farra dimookiraasiiti malee. Jalbultii kufaatii dargiif wixinamuu chaartara impaayera Itoophiyaa sana keessatti Oromoon mootummaan USA dhugaanuu olaantummaa mirga uummataaf kabajamuu mirga dhala namaaf falma jedhanii hedduu abdatanii turan. Dhugaan jiru garuu faallaa sanaati. Mootummaan USA duree godhatee kan ka'e dantaa ofii tikfachuu qofa malee dhugaaf mirga dhala namaa tiksuuf miti. Fedhaaf dantaa ofii sana dhugoonfachuufis dhaaba yookiin humna mamii tokko malee ajaja mootummaa USA raawwatu filanii hariiroo waliin uummachuuf dirqamatti kennuu ture. Impaayera Itoophiyaa keessatti yeroo sanatti humni ergaa sanaaf mijataa ta'ee argames mootummaa TPLF ture. Haa ta'u garuu humna fedha USA raawwachuuf filame kanarratti dursee mormii uummataa akka hin kaaneef itti fakkeessuuf mormitoota hirmaachisuun dirqama ture. Humni ergamaan sun gaafa aangoo gajjabeeffatee jedhe qaawwaa dimookiraasii argamte duuchuun mirgoota uummatichi gonfateyyuu of duuba dachaasa. Gaaffii uummataas gochaa shororkeessummaaf sirna qabeeyyiin moggaasuun tisituu nagaaf tasgabbii of gochuun uummata irratti shororkeessummaa raawwata. Sana booda gaaffiif maal jedhu tokko malee ergaaf fedha USA raawwachuu irratti bobba'a. Ajaja yookiin dirqamatti kenname sana jala dhokachaa qabeenya dhuunfaas ta'e uummataa saamuun biyyaaf uummata hiyyummaaf kaadhima. Fakkeenyaaf buna hatee gurguruu, daldala jimaa, to'annoo dhuunfaa jala galfachuun maatiif jalee ofii duroomsuu, abbaa qabeenyaa kan ta'e uummaticha hiyyoomsuu, baasii malee uummata lafarraa buqqisuun lafichas dabarsee abbootii qabeenyaa alaatti gurguruu yookiin kireessuu,
maqaa shororkeessummaan uummata irratti duula. Kana raawwachuu isaatiifis mindaa deeggarsaaf tumsa bifa maraa mootummaa USA irraa argata. Maallaqa keessa saamichaan dhufeef alaa gargaarsaan dhufeen sabquunnamtii walabaa ukkaamsa. Loltuu bobbaasanii jireenya uummataa jeequ. Ollaa irrattis waraana labsu. Egaa namni ofii nagaa qabu heeraaf seeraan jiraatu sababa malee ollaa hin lolu. Mootummaan biyya tokkos akkasuma sababa malee ollaa irratti waraana labsu. Mootummaan Itoophiyaas mootummaa fedhaaf hirmaannaa uummataan ijaarame osoo ta'e jireenya uummatichaa balleessuu irratti hin bobba'u. Egeree biyyattii kan ta'e qabeenya uumamaas abbootii qabeenyaa biyya alaatti gurguree uummaticha hiyyummaan hin fixu ture. Eeyyama uummata sanaa malees biyya ollaa Somaaliyaa irratti duula hin banu ture. Dhugaan jiru gaa akkuma walitti tuqame mootummaan TPLF bakka bu'aa uummataa hin taane bakka bu'aa uummataa otoo hin ta'in murna saamtuu qabeenyaaf farra dimookiraasii kan fedha dhuunfaa fedha USA raawwachuuf bobba'eedha. Ragaan wiikiiliikis gidduu kana gadhiisee ammaan kana qilleensa irra jiru kanuma mirkaneessa. Gabaabaatti mootummaan TPLF maqaaf mootummaa jedhame malee amalleef hojiinsaa murna saamicha qabeenya uummataaf dhuunfaa akkasumas murna doomsituu dimookiraasiif faallaa mirga waloof dhuunfaati. Egaa mootummaan faallaa mirga waloof dhuunfaa ta'e kun mootummoolii dhihaatti hirkachuun har'a uummata keenya gidirsaaf cunqursaa jira. Egeree uummatichaa kan ta'e qabeenya uumamaas barbadeessaa jira. Dhaloota bor biyyattii dhaalus miseensa taatu yookiin kaardii baattu malee jechuun hojiif carraa barumsa olaanaa dhorkachuun haamilee doomsaa jira. Umurii aangoo isaa dheereffachuuf ammoo caasaa basaasaa murna farra uummataa ta'e sana daraanuu gajjabeeffataa jira. Haala kana keessatti cunqursaa facuuccaa Oromoof Oromiyaa irratti aggaammate kana dura dhaabbachuun dirqama Oromummaati. Kana irratti kan humni qabsoo bilisummaa Oromoo bobba'uu malan. Walirratti ololuuf duuluu dhiisanii mootummaa TPLF isa uummaticha hacuucaaf qabeenya isaa saamaa jiru irratti xiyyeeffachuun hojii duree qaama hundaa ta'u maleedha. Dhaggeeffattoota keenya kanatti aansee ammoo gaaffiif deebii Dr. Diimaa Nagoo waliin gaggeessine kutaa sadaffaa isaatti isin ceesifna. Tole wanti adda baafachuu barbaadne fakkeenyaaf Dr. Diimaa yeroo sanatti yeroo karoorri abaa'oo kun gad dhaabbatte sanatti namoonni yeroo sana wanta kana bu'uureessuuf walitti dhufanii mari'atanii qabsoo Oromoo sana Itoophiyaa keessaan furuu yookiin bilisummaa qofaatti Oromiyaa bilisoomsuu yaada jedhu sana kaasanii irratti mari'atanii turanii yeroo sana gaaffii jedhudha amma. Qabsoon kun falammiin kun duraanuu waan turedha jechuun fakkeenyaaf bara 1971tti kan ijaarame Ethiopian National Liberation Front yookiin adda bilisummaa biyyaa kan Itoophiyaa kan jedhu nama Haji Hussein Suraa jedhamuun kan durfamu tokkotu ture. Adanii biiroo qaba ture, adan biyya Yemen keessa. Isaan mariin duraa bara 73tti akka qaamni qindeessituu waaltaa kan booda adda bilisummaa Oromoo ijaaruu irratti bilkoofte mariin duraa isheen goote namoota kanaa wajjin. Haji Hussein biyyatti dhufee dhoksaadhaan
biyya dhufee dhoksaadhaan magaalaa Finfinnee keessatti marii yeroo dheeraatu godhame jechuudha. Kanaaf gama sanaan dhaabbiin gama karaa Hussein Fayin Itoophiyaa jennu malee ummatooti biraas nutti ka'u yookiin deeggarsa alaas hin argannu kan jedhurraa maquma sanaan qabsoo gochuu qabnaa kan jedhu ummata biraas hiriirsinee kan jedhu ture dhaabbiin isaanii. Gama qaama yeroo sana biyya keessaa adda bilisummaa Oromoo bu'uuressuu irratti tattaafachaa turte ammoo dhaabbiinis eenyummaa Oromoo gadi dhaabnu malee Oromoon maalirra dhaabbateetiyyuu mirga isaatiif falmata wanti inni irra dhaabbatu tokko jiraachuu qaba dura eenyummaa Oromoo gad dhaabuu qabna kan jedhu Oromoos wal barsiisuu ummata tokko saba tokko ta'uu wal hubachuu identitii isaa akka gaariitti jabeeffatee tu yoo ta'e malee ummata biraa keessattuu baquu danda'a namni keenya. Kanaaf dura wanni barbaachisaa ta'e sanaa kan jedhurraa qaamni sun hin fudhanne jechuudha. Sanaaf yaadni sun hin fudhatamne jechuudha. Kanaafuu adda bilisummaa bu'uuressuu irratti adda bilisummaa Oromoo maqaa Oromoo jalatti dhaaba bu'uuressuu irratti wal tahame jechuudha yaadni bu'uuraa sun. Warri ENLF garuu yaada sana hin fudhanne maquma tureen itti fufanii jechuudha sana biyya alaatti deebi'anii. Ta'ummoo isaanuu booda jara sana keessaa humni hammi tokko irraa cabeetu maqaa Oromoo kana jalattuu qabsoofna kan jedhu labsate. Tole baay'ee gaarii baay'ee galatooma. Haa ta'u yeroo mariin sun ta'aa ture keessatti warra ENLF sana yuutuu hin taane abaama keessa waa'ee Itoophiyaatti walitti qabanii biyyuma keessatti Oromiyaa kophaatti bilisoomsuutu hin taane karaa biyyattiima keessatti biyyatti dimokiraatessuu yaada jedhu warri qabatanii ka'an jiru garuu wayyabaa taanaan harka wayyabaa murtii harka wayyabaa fudhatanii gaaffii Oromoo sana karaa OBO'tiin geggeessuu irratti fudhatanii ka'anii jedhu. Isin yeroo sanatti gara kam turtan? Hin jiru waan akkasii hin turre gaafa sana. Amma bara 76 gaafa adda bilisummaa Oromoo bu'uureffamu sagantaadhuma ergasii ittiin deemamaa ture kanatu fudhatamee ka'e adda bilisummaa Oromoo. Yaadi biraa'uu hin turre jechuufani gaafa sana. Kanaaf yaada wayyabatu kana fudhate ta'e hundumaatu fudhatee ka'e gaafa sana. Okay, mee gaaffii kana dhaggeeffadhaa. እንጂ በኦሮሞ ህብረተሰብ ውስጥ ዲቤት አለ። ብዙ ሰፊ የሆነ ዲቤት ነው ያለው ለረጅም ጊዜ። ይሄ ባለፉት ጥቂት ዓመታት የጀመረ ሳይሆን ለረጅም ጊዜ ድርጅቱ ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ ያለ ዲቤት አለ እና በምን እንዴት መሆን ይሻላል የድርጅቱ የፖለቲካ ፕሮግራም መለወጥ አለበት ከጊዜው ጋር መሄድ አለበት ለሌላው ህዝብ አለኝታ የመሆን እድል መኖር አለበት የኦሮሞ ህዝብ ኢትዮጵያን ወደ ተሻለ እድል የመውሰድ ትልቅ ሚና አለው እና ይሄንን ሚናው መጫወት መቻል አለበት እና ከሌሎችም ጋር አብሮ ወደ ተሻለ ኢትዮጵያን ወደ ተሻለ እድል የማሸጋገር ኃላፊ ነው። So jechi kun egaa amma yeroo sanatti Oromoo dabalatee Itoophiyaa dimokiraatessuu innis yaadisuunis jira waan jetta fakkaata. Ilaa kuni በኦሮሞ ህብረተሰብ ውስጥ jedhe adda bilisummaa Oromoo keessatti hin jenne. So hawaasa Oromoo keessatti kanneen adda bilisummaa Oromoo deeggaranus dabalatee ta'uu danda'a sun jira. Kun yeroo baay'eedhaan nutti ka'e namoota Oromoo sadarkaa garaagaraa turan irraa amma fakkeenyaaf obbo Bulchaan amma bara dheeraadhaaf adda bilisummaa Oromoo wajjin wal quunnamtii qabaachaa turani bara 78 jalqabee yeroo sanas dhiibbaan isaan adda bilisummaa Oromoo irratti gochaa turan kanuma waan akkasii fa'i jechuufani kana gochuu qabdu dhaabi Oromoon qooda akkasii taphachuu qabaa kan jedhu gama hogganoota adda bilisummaa Oromootiin ammoo dirqiitti galiin qabsoo Oromoo
kophaa ba'uu Oromiyaatiin bakka gahaa jedhee guutummaatti namni sana qofaaf qabsoo gochaa turre. Haa ta'u ammoo jabeenya Oromoo irratti hundeeffama sunis yoo ta'e qooda sana taphachuuf Oromoon jabeenya isaa irratti hundeeffama. Eenyummaa isaa gajjabeeffatee ofirratti amantii guutuu yoo hin qabaatini sanas gochuu hin danda'uudha. Hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo dhaabbiin isaan qabaachaa turan. Kanaaf bakka sana hin geenyeedha gaafa sana kan gama hoogganoota adda bilisummaa Oromootiin kan haasa'amaa ture. Kanaaf dura eenyummaa isaa gajjabeessu ofitti amantii inni qabu kan jedhuudha. Tole, egaa amma yeroo sanatti ofitti amantiin ummatichi qabu, dammaqinsi ummatichi qabu waan daanga'aa turee fi dura Oromummaa sana gadhaabuuf akkasitti qabsaa'amee jettu. Har'a egaa waggaa 20-40 booddee eega hubannaan ummatichaas dabalamee eega haallis jijjiiramaa dhufee garuu waa'ee Oromiyaa bilisoomsuu qobaatti sagantaa sana dhiisuutu hin taane yoo danda'ame Itoophiyaas dimokiraatessanii Oromiyaas biyya sana walumaan galatti dimokiraatessuu yoo danda'ame carraa kanatti maaliif hin fayyadamnu yaada jiru jira jechaadha. Sun yoomiyyuu waan jiraachuu danda'udha. Humni qabsoof hiriire tokko yoomiyyuu waa ofitti dhiphisee ilaaluu hin qabu. Carraa argame hundatti dhimma bahuu danda'uu qaba. Amma fakkeenyaaf bara 91tti yoo fudhanne jalqaba gaafa walgahii London referendamiidha ka gaafanne nuyi biyya Oromoo keessatti Itoophiyaa keessatti hafuu fi yookiin immoo kophaatti bahuu irratti referendamiin akka godhamu gaafanne jennaan namni gariin nu kolfe gaafsan humna sanattiin hojiirra oolchinu hin qabnu turre gaafsana. Warri Ameerikaan lakki kun gaaffiin akkasii hin ta'u achuma dhaqaatii waliin fixadhaa wayyaanee maa wajjin fixadhaa kana nuun jedhani. Akkas taa'ame jechuudha. Kanaaf mirga argachuu dandeessu hammuma humnatti qabduudha. Yoo waan humnatti hin qabaanne ofuma afaanii naasa'uun gaarii miti jechuufani. Nutti nafin jechuuf garuu walgahii London irratti waa'ee referendamiiti kan kaafne. Yoo xiqqaate referendamiin ta'uu qaba kan jedhuun. Garuu ammoo ofiifuu immoo wayyaba biyya keenyaa dhuunfachuu hin dandeenye jechuufani. Kan kana kaasuuf maalinni mirgi ati argattu hammuma humnatti qabduudha. Yoo humna qabaatte yoo humna guddaa qabaatte mirga guddaa, humna xiqqaa qabaatte immoo mirga xiqqaa akkuma kana argattaa jechuudha. Addunyaan kun humna irratti ijaarame. Haqaan miti. Uummanni tokko haqa fedhe qabaate namni haqa qabda lakkii yoo kana fudhadhu namni namaan jedhu hin jiru. Haqa isaa sanaaf qabsaa'ee humna ijaarratee humnaan falmate qofa. Kanaaf har'a immoo haala keessa jiru irraa ilaaluu barbaachisaa jechuudha. Kanaafuu xiqqoof duuba deebi'u 91tti mootummaa ce'umsaa seenuun nuuf hin malu erga referendamiin didame hin seennu jennee hin dinne jechuufi. Maaliif ituu gaafa sana dinne carraan mirgootni gariin gaafa sana argachuu dandeenya hundinuu hin argaman turan tarii hin dhabna turre sana. Uummanni Oromoo adda bilisummaa Oromoo hin beeku ture bakka murtaa'aa lama keessa socho'aa ture. Humni hawaasaa Oromootti kan gadi dhangala'e adda bilisummaa Oromoo 91-92. So mirga gaafas argame irratti amma namuu kan wal falmaa jiru na fakkaata. Kanaaf carraa argame hundatti dhimma bahuun barbaachisaadha kan jedhurraa inni kana kaase. Boris taanaani har'as taanaan namni humni mirga Oromoof qabsoo godhu haala jiruu fi haala amma biyya keenyaa fi addunyaa keessas jiru naannoos jiru haala yeroo ammaa irratti hundeeffamee waan mirga Oromoo irratti dabalu waan irraa hir'isuutu hin ta'in waan isa irratti dabalu argamsuusiif irratti hojjechuu danda'uu qaban fakkaata. Kana keessaa tokko akkaataatti qabsaa'aa hin geeddaruu. Haala ammaa wajjin akkaataatti socho'uu dandeenyu. Akkaataatti uummatoota biraa hiriirfachuu dandeenyu. Waliin hiriiruu dandeenyu. Akkaataatti humnoota addunyaa biratti kabajaa argachuu dandeenyu. Deeggarsa argachuu dandeenyu. Kanneen hunda murteessaan garuu deeggarsa hawaasaa Oromooti. Deeggarsa hawaasaa Oromoo irratti daballee akkaataa kana hunda argamsiisuu dandeenyu irratti hojjechuu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf kun akkuma
interview sana keessatti jedhe kun waan haaraa miti. Bara 92 keessattis labsa baafne tokkotu ture ji'a lammaffaa 92 keessatti. Hawaasaa biyya sana keessa jiru, biyya Itoophiyaa keessa jiru keessa eenyuyyuu hawaasa uummata Oromoo caalaa biyya sana tokkeessuufis demokraatessuufis dandeettii kan itti qabu, eenyuyyuu Oromoo caalaa kan dandeettii itti qabu hin jiru kan jedhu labsa tokko baafnee turre. Labsa sana namni hedduun yeroo jaallatu warra akka mootummaa wayyaanee garuu hedduu irraa jibbitee jechuun danda'a. Kanaaf haalli ammaa waan inni gaafatu hojjechuu barbaachisaa jechuudha qabsaa'onni Oromoo. Ammoo bara 89 korri lammaffaan laga Gobeellee irratti taa'e waan inni murteessa tokko keessaa tokko sagantaan adda bilisummaa Oromoo haga gaafasiitti nu qabsoofsise suni haala yeroo wajjin akka tarkaanfachuu danda'utti hoogganni itti aanu sadarkaa haaraa wixinee kora sadaffaatti akka dhiyeessu murtiin irra gahame ture fakkeenyaaf. So murtii sana keessa tokko haalan kun kanneen hundinuu sadarkaan qabsoon irra gahees haalli naannoof hawaasaa keenyaa hundinuu akka laalamu dirqa ture jechuufani. Tole Dr. Diimaa kanaan wal qabatee isiniif obboleen colataa dhaaba haaraa ijaartanii biyyatti galuuf filmaata wayyaanee dhufu keessatti qooda fudhachuuf akka jettan bal'inaan haasa'ama. Irra darbees yeroo dhiyoo kana keessatti Finfinnee deemtanii akka deebitanis hin dubbatama. Garuu walga'iin tokko dhiyeenya Osloo Norway keessatti ta'e kan biraanis immoo sanii asitti as Minneapolis ta'e isinii fi obboleen colataa warra achitti qaamaan argamanii qooda guddaarraa fudhatanidha akka dubbii kanaatti. Kanumaa walgahii sana irratti maal bira gahuu yaaltaniiti akeekii sana achirratti qabaachuu yaaltan yookiin akeeka maaliitiin ka'e kun eenyutu waame walgahii sana eessa gahuudhaaf eessa dhaquuf? Dura nuyi dhaaba haaraa ijaaruudhaafis lafaan kaane. Erganii Juulaay gaafa 2 bara 1992 Finfinneedhaa ba'ees takkaa biyya sanatti hin deebineani. Kun akka hubatamuun barbaadan. Garuu yeroo garagaraatti Diimaan Shaggar jira, Leencoos yeroo baay'ee achi jira jedhamee in odeeffama. Kun namoota Oromoo hamlee cabsuuf yoo namoota garii maqaa xureessan ofii kan isaanii kan guddatu kan itti fakkaatu qabsoo Oromoota gidduutti wal shakkii uumuuf qabsaa'onni Oromoo akka amantii wal irratti hin qabaanne gochuuf namoota Oromoo qabsoo Oromoo irratti shira dalaganuudha warri olola akkasii oofan. Lammaffaa dhuguma walgahii amma jedhame kana magaalaa Osloottis kan dhiyoo Ameerikaatti ta'e irrattis hirmaadheeraani. Walgahii kana irratti wanni haasa'ame sadarkaa qabsoon Oromoo irra gaheedha. Qabsoon Oromoo maal keessa darbe har'a maal keessa jiraadha. Akka agarrutti kanummaan namoonni maqaa Oromootiin dubbatan lakkoofsi isaanii guyyaarraa guyyaatti dabalaa deema. Namoonni an hoogganaa adda bilisummaa Oromooti ofiin jedhanu guyyaarraa guyyaatti lakkoofsi dabalaa deema. Har'a yoo xiqqaate hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo ka ofiin jedhanu anuu nama 4 nan beeka. Isa kamtu adda bilisummaa Oromooti. Isa kamtu hayyuu duree adda bilisummaa Oromooti. Kun kan inni mul'isu maalinni dhaabni keenya faca'uusaati. Dhaabni keenya faca'uusaa qabsaa'onni faca'uu isaanii gara qabsoon Oromoo diigamaa deemuutti sanarra darbee gara hawaasaa keenyaa diiguutti deemaa jiraachuu isaati kan arginu. Hawaasaa Oromoo walitti itichanii eenyummaa isaa gadi dhaabuudhaaf qabsoo waggaa 40-50 caalaa fudhateedha. Namoota hedduutu irra dhume qabsoo kana eenyummaa Oromoo gadi dhaabuudhaaf gara hawaasaa diiguutti tarkaanfachaa jira. Kanaaf haala kana akkasumatti teenyee ilaallamu nuyi amma dhuguma umrii keenya irra guddaa qabsoo kana keessatti balleessineerra. Ammoo warri bakka irra nu jiru kana hin gahin kan sadarkaa garagaraatti qabsoo kana keessatti wareegaman jiru.
namoota sana akkanumatti bilaashuma dhumanii namoonni sun nama jechisiisaa jechuudha waan garii haala ammaa qabsoon Oromoo keessa jiru yeroo ilaallu. Kanaaf maal haa goonu manguddummaadhaan matootii warra hayyuu duree waliin jedhan kana ofiin jedhan kana walitti araarsuudhaaf tattaaffii dheeraatu godhame. Sunis bakka gawwan qate. Kanaaf maal wayya maal haa goonu qabsaa'onni Oromoo waliin mari'achuu qabu kan jedhu irraayi mariidha kan deemaa jiru jechuudha. Mariin sun dhaaba uumuutti deemuu danda'a waan biraatti deemuu hin beeku sanaarraa kana ta'a mariin sun kanatti geessa jechuun hin danda'amu. Haa ta'u malee wanni nu itti amannu qabsaa'onni Oromoo hundinuu waliin mari'achuu qabu. Qabsoo kana garamitti deemuu qaba akkam ta'uu qaba maal wayyaa maal gochuu dandeenya qooda maalii kennuu dandeenya akka nama tokkootti waliinis maal gochuu dandeenya kan jedhu mari'atamuu qaba. Akkasumatti wal diigaa deemuuni ummata keenya miidha kaayyoo qabsoo Oromoo miidha kaayyoo Oromoo miidha Oromoos deebiseetu inumaahu mirginni hagarraa argateewu akka inni keessa irraa sharafamu akka boodatti deebi'u taasisuu danda'a. Mirguma amma argameyyuu haala amma keessa jirrutti mirga amma argameyyuu tikfachuu hin dandeenyu. Kanaaf maal nu wayyaa haalli biyya keessaa geeddaramaa jira guyyaarraa guyyaatti ummanni keenya lafa isaarraa buqqaa jira guyyaa gara guyyaatti buqqifamaa jira biyyummaan nu bilisoomsuun sunuu dhabamuuf deema yeroo gabaabaa gidduu akka warra Falastiin ta'uuf deema jechuu dandeenya gabaabaatti biyyuma bilisoomsuu barbaadanuu dhabuuf deeman yeroo dheeraa keessa. Kanaaf keenyas akkasii wanni hundi alagaan hundi Chaayinaan Hindiin Turkiin wanni inni ijaaratu hundi biyya keenya irratti namni ni buqqisu Oromoodha. Kanaaf kun eessatti nu geessaa jira. Kanaaf umriin mootummaa kana hamma akkuma dheerateen rakkinni ummata keenyaas rakkinni Oromoos jabaachaa dheerachaa deema. Kanaaf kanarratti mariin deemuu qaba. Oromoon wadiinessuu walirratti qabsoo gochuu dhiisee ofii afaan tokko ta'ee diina irratti fuula deeffachuun barbaachisaadha kan jedhudha. Marii kana kan deemaa jiru. Walgahii kana irrattis wanti haasa'ame kanuma. Dr. Deema, walgahii kana eenyutu waame? Eenyutu waame yeroon isin gaafadhu kan qaamatti ta'ee walgahii kana qopheesse hayyuu duree abaa'oo afurtu jiraa jettu yookiin dhaaboliin abaa'oo bakka bu'anii bakka meeqatti caccabee jira? Jarreen kana hunduma isaanii waamaniiru moo attami? Ani hin beeku jara waamuu isaanii hin beeku ani ofii kiyyaaf itti yaamameen naqee marii kanatti jechuun xiqqoo dureera ji'a 3-4 ni ta'a jechuun sana dura kan mariin kun dura bifa nam-tokkee fi bifa adda addaatiin jalqabe telefoonaa fi waan akkasiitiin kanaaf gama tokkoon itti yaamamee taniyaan waan akkasii mari'achuu barbaanna marii kana keessatti qooda fudhadhu jennaanin waan hin danda'u nan gumaacha kan jedhuudhaan inni kan inni hirmaadhee itti dhaqee jechuufani. Qaama qopheesse hin beeknu? Ani qaama qopheesse abalu jechuu hin danda'u namoota maqaadhaan na yaaman himuun nan danda'a garuu warra hoogganaa adda bilisummaa Oromoo keessa ture miti namoonni kun garuu qabsaa'otuma Oromooti kanneenuma miseensa adda bilisummaa Oromoo turanidha namoonni yaamicha kana nuuf ergan haaluma ofii isaaniitis karaa danda'an akka na fakkaatutti miseensonni kun hoogganaa jiru irratti dhiibbaa garaagaraa uumuu tattaaffataniiru jijjiirraan keessumarraa akka godhamu. Hundinuu sana yeroo dheeraa tattaafadde keessumaa jijjiirraan godhamee humni qabsoo Oromoo akka jabaatu jaarmaan akka haaroomu yeroo ammaa wajjin haalaa wajjin kan walgitu sirna irra jabaa akka diriirfatu gochuudhaaf tattaaffii hedduutu godhamaa ture miseensonni kunis dhiibbaa garaagaraa gochaa turan akka tattaaffiin godhu sun yeroo kama isaaniitiin dadhaban keessaa bahanii amma tokko ta'anii booda immoo tarii lakki akkasumatti taa'uunis hin danda'amu mee mari'annu kan jedhutti darbanii jechuudha. Garuu miseensotuma adda bilisummaa Oromooti namoonni kun.
Tole miseensa adda bilisummaa Oromoo hedduu dhagaa dhaabolee Oromoo sadan arfan keessaa walitti dhufan yoo ta'e kanarratti wanti isin gaafadhu hoogganoota adda bilisummaa abaa'oo arfan hoogganaa jiran kanatu jijjiirama sanaaf of qopheessuu dadhabame moo karoora kaayyoo abaa'oo ganama lafa kaa'ame sanatu hidhee isaan qabe jettu eessa rakkinni? Well, hundinuu kaayyoodhuma tokko himatu jechuun sagantaa'uma tokko maqaa tokko himatu amma afuranuu maaltu bakka afuritti isaan baase erga kaayyoon tokkicha ta'e Proogiraamni tokkicha erga ta'e maqaan asxaan kun hundi tokkicha erga ta'e maaltu bakka afuritti isaan baase. Kanaafuu ani garagarummaa yaa kaayyootu jira natti fakkaatu jechuufani. Garagarummaa kanarraa miti kan isaan bakka afurii ba'anii jechuufani. Tole gara hoogganaa bira jedha jechuu keessa. Tokko afuran kana keessa tokko sagantaa jijjiire ka jedhu dhaga'eera anis. Afuran kana keessa tokkumatu himate jijjiiruu isaa sagantaa ture. Tole mee garma walgahii jettan kanatti isin deebisa walgahiin kun eessatti deemaa jira ammoo kanaan raawwate moo? Lakki kun waan dhaabbatu miti walgahiin kun amma qabsoo Oromootii fi furmaanni tokko argamutti waan dhaabbatu miti jechuufani amma dandeettii dhuma mari'atama mariin ittuma fufa amma danda'amu Oromoo hundi qabsaa'aan Oromoo hundi akka irratti mari'atamu barbaachisaa jechuudha biyya keessaa fi biyya alaattis. Kun waan biyya alaa qofatti murtaa'e miti murtaa'u hin ta'u biyya keessatti sadarkaa garagaraatti uummanni keenya itti mari'achuu qaba maal nu wayyaa akkam goona akkamitti qabsoofna kan jedhu mari'achuun barbaachisaan fakkaataan kun marii dhaabbachuu qabu miti. Mariin kun itti fufuu qaba. Amma furmaanni tokko argamutti itti fufuu qabaan jedhan. Tole mariin kun itti fufoo ta'e gara fuula duraatti marii ta'u irratti dhaabolee Oromoo bilisa ta'anii abaa'oo arfannis haa ta'uu kabiraas haa ta'uu irratti ni hirmaachisu jettanii abdatti hedduu. Eeyyee ani gama kiyyaan nan abdadhaan eenyuu nu dhiisuu hin qabu kan jedhuun qabaan. Eenyuu nu amma Oromoo ta'etti eenyuu nu Oromoof mirga Oromoof hin qabsoo godha hamma jedhetti eenyuu nu keessaa hambisuu hin qabu. Hamma danda'utti hunda ka hammate ta'uu danda'uu qaba. Wanni deemnuufis faca'iinsa nurra gahee hanqisuudhaaf sana of boodatti hambisnee Oromoon bifa tokkoon waliin hiriiree mirga isaatiif akka qabsoo gochuu danda'u qabsaa'onni Oromoo akka waliin hiriiran gochuufi maaliif qabsaa'onni Oromoo wal diiguun hawaasaa keenyas diiguutti waan deemeefi kan kana mari'annuuf kanaaf kun isaanis ni hammataa jechuufan amma fedhii sana qabaatanitti isaanis hammachuu qaba isaanis keessaa hirmaachuu danda'uu qabu maaliif isaanis qabsoo kanaaf hamma dhimmanitti itti dadhabaniirus gariin isaanii umrii isaanii warratti fixeedha qabsoo kanatti akkasumatti umrii isaanii isaaf fixuutu hin ta'ini waan abdachiisaa tokko fuulduratti arganii umriin namaa dabruun illee waan guddaa na fakkaata kanaaf waan isaaniinis keessaa hambisu ta'uu hin qabu hin ta'us akkasis hin ta'u kan jedhuun amma fedhiin isaanii jiraatetti. Tole mee gara kaa'imanitti asin deebisuu kootiin dura gadda marii gaafiif deebii warra saasanaa waliin gootan irratti jijjiiramii yaanni jijjiiramaa akka dhufaa jiru jechuun amma isaanii warri Habashaa kunis duratti biyya tokko qooqa tokko malee waa biraa fudhachuu akka hin dandeenye amma kanatti garuu sadarkaa siyaasaatti ta'uu baatullee sadarkaa dhuunfaatti akka qooqa Oromoo kana biyya Oromoo uummanni Oromoo uummata bal'aa ta'uu kana akka hubataa dhufanii gama Oromootis immoo sadarkaa dhuunfaatti illee yoo ta'e yaanni bal'isanii ilaaluu kun dhufaa jira jettu. Egaa gara fuula duraatti gama kaaniin waggaa 40 keessaa waggaa 20 darbe kana keessatti argame mootummaa wayyaanee sirna dimokiraataa ta'e karaa filmaataatiin wajjin hojjechuun akka hin danda'amne argitani. Kanaaf sun ifaa ta'e amma gaa mootummaan filmaataan okee hin jenne kana humna waraanaatiin kufuutirra jira jettu moo maanni filmaata maalii qabu uummati kun? Dhaggeeffattoota keenya itti fufiinsa gaaffiif deebii kanaa sagantaa keenya itti aanu keessatti fudhannee dhiyaanna. Hangasitti muuziqaa kanaa waliin torban gaarii. Dhimma jirtatti qubaansi qaba biyyaan fagaanne yaada keessanii qophaa gunguma malee maraanne kan koolaphee sumaaf nuugiituma
natti taate kakka suusii buna wayya suusii buna addafanii danfisu maasoofi hafanii raffisu kan koolaphee sumaaf nuugiituma natti taate kakka suusii buna wayya suusii buna dafanii danfisu maasoo